asli ati shabakan kan keetu sirraa jiru shabakan keeti. Warri modii taraa harkaan kattaa mucaan haa guddatu eenyuun kaawwanoo jedhu. Haayee. Amma mee abdii bilisummaa kan ishee abdii bilisummaa dhufee jira. Amma warri modii taraa isinitti mul'ataa jira warri keessirraa shirudha. Argaa jirra asli argaa irraa mucaa dubbisaanii mucaa. Haayee maa hudduu qabatanii teettan gaafiin gaafatanii nutti mul'ataa jiru nu warra jalaa. Hayyee nun argina. Okay, mute godha warri kaan. Okay, anu argaa. Abdii dhiise anu argaa. Okay. Fannaan. Mucaa maqaan isaa eenyuun? Eenyu maqaan kee obboleessa? Muktaar eenyuti? Ijoollee eessaati? Ijoollee Arsii Baaboo Qojjee. Ijoollee Arsii Baaboo Qojjiidha? Okay. Kakaleessa tumaa turan saniyaati? Galgala Kanaa miti kaduu jedhan baale miti kaduu jedhaa turan. Baga jiraatte ayyee kaduu jedhanii suuraa maxxansaa turan kana jiran. Asli ye kan matan post jedhee jira jennaan Facebook irratti kan inni du'e jedhanii dudulloonni asirraa farsaa turte mucaa kanaan argeera sirriitti mucaa Kana shawaatti naqan kana taanaan isuma. Okay mucaa yeroo tokkotti mee viidiyoo bane fannaan viidiyoo bane. Kana ayyee. Mee akkana gori mucaa garana gori gurra kan akkana qabime gurra kee akkana gori. Dalga gori obboleessoo. Kagarasi akan waan kijibina ummata Oromoon ture maaliin cite jinniin cite mucaan nagaa qaba ammaa fi akkan waan wambeen post gootanii nama hiisiisaan olina. Oromoo walii galtee hin qabdan waa tokko bu'aa hin qabdan mucayyoo keessan amma mushaara argattanii hin fudhattan immoo anoo mucayyoo nama qabaate maasalaam irraan ka'a inni kana fardi kana maaliif asirratti kana jina Fannaan kiyana dalagachuu biyyaa baate inni illee dalagachuu biyyaa bahe asirraa walitti isin buusaa jiru namoota muraasa siigalee miti qabaa jedhanii qabdee araarri haa bu'u amma goodan araara buusuuf taa'aa jirti moor ati mucaan kun obboleessa keeti warga siramuut godhadha mucaan kun obboleessa keeti yoo midhaa jiraatellee irraa gadhiisii wajji nyaadhaa wajji dhugaa mucaa yoo nama qabaate obboleessa keeti mucayyoon hidhamne hidhaan hin jiru kayaa fa'ee dhaabbate kedha budhabu. Kamera itti qabiga. itti qabne ilkoon danda'u fakkaata. Kayaa dhaabbatoo jiran agartama akka tani achi ummata kana nuun hin jinaati waliigaltee taanan yaa marhaba laakiin ma waliigaltuu yoo jettanis mucayyoo mushaaraa hoo mucayyoon beeksafii qabaate wallaahi irra kaa'aaf mucayyoo kanatti taphatuun haa jiran. Okay. Ati amma mucaa gaggeessuuf qophii Hayyaan asirratti asli ummata akkanii dubbaddaa wala dubbiftanii. Oya mucaa ijoolleen amma kunniin warri bomo. Mucayyoo kana abdii bilisummaatti miti haati xiyyaa fi abbaan kiyyoo qabijan hin qabu gara galee kanuma biraan laaladha malee maaliif mucayyoon kun wallaahi laazim baay'ee garana nyaate kan qabe wallaahi garuu hoggate duraa miira kee galee qabe gara galeetti garana nyaatee jiran maa. Tole bakka galatoonni walitti sinnaqaa jiru kabiraatti mucayyoo ofirra qabaate sitti haadha walanii irra kaa'ee fi yookaan illee nyaachisi obaasii isin obbolaadha garri wal geessisan hin jiru miidhamni isaa miidhama keetti miidhamni kee miidhama isaati shayxaana tiktoo asirra warra tiktookii wannoo maraachetu walitti isin naqe malee isin duraan wal dhabdeen qabdanii miti lafarratti wal hin beeytanii. Namni wallabdee qabu hin jiru namni ilmaan arsiitti fi ilmaan walloodha walitti naqe awwal marraa afarsoo qabatu dadhabdan ilmaan arsiidha dhugaa dubbattuudhaaf afarsoon gaafa awwala afarsoon jecha tokko walloo jee arrabsirraahi ilmaan arsiitti fi ilmaan walloodha wal qabuu jammare gaafa wala namni ilmaan arsiitti fi ilmaan walloodha wal jaalata wajjin dalagatu turan eega afarsoon walloon akka looni kararra bulti jee ilmaan walloo arrabsuu jammare afarsoon isi jenneeni kadhannee
ofii kiyya farsoo gaafas koomentiidhaan kadhatuun ture. Akka nama tokkotti farsoo akka wallaalummaa kiyyatti lakki wanni kun nun baasu booda rakkina nurraan ga'a jeenii kadhatuu turre. Saniifoo ilmaawwan arsiidhaa yoo farsoo nurraa qabattan haala wasaalan abdii bilisummaa ani mataa kiyyarraa qabee yoo sinirraa teessuu dadhabe ani akka ani dhalaadha dhiiraa miti. Oggatti farsoo qabattan jechuudha. Yoo immoo sina farsoo qabattan abdii bilisummaa masuulinatti fudhadhee sinirra nan teessan jaalattanii jaalatu jibbus giddeetaa ta'a jaalateeti miti akka ijoollee wallootti jechuudha. Osoo akka mataa kiyyatti hin taane akkuma ijoollee wallootti fudhannee hafarsoo nurraa qabadhaati hafarsoo gatteessisa hafarsoon keessan yeroo meeqa namni nuun walitti nagaa jiru hafarsoo fi usmeedha. Namni rakkina kan hundatti buuse hafarsoo fi usmeedha. Gaafa jalqabaatiif isaan walloo dhufee arrabsite. Isaan arrabsinaan immoo Kingamadii fi abdii bilisummaa jalaa butan. Dhugaa dubbatuudha isaan jalaa butan malee isaan warra duraan arrabsee miti. Oggatti isaan kan arrabsan isaan kan jalaa qabanii butanii fi kaniin dhugaadha. Oggatti farsoo keessa nurraa qabattan haala wasaalan nu nagaa wajjin hin jiraanna. Akka gisee wajjin dalagan nutti. Amma nuti warri asirra jirru kana faayidaan jirti kun antara wallootu hin beeytanii abdiin jira makkiin jirti. Nu jechuu amma feenan dhageeffadhu. Hafarsoo fi Kingi Ahmadi fi abdii bilisummallee nu warra gasirra jiru kana hundi janaartuu nuuf tokko si galee miti. Abdii bilisummallee gaaftana dura ijoollee wal qabanii dhiisi jennaan ima dhiisee gaafa ni rakkatellee wajjumaan booyaa ture akkuma ilma walloo tokkotti rakkoo dhuunfaa irra ga'eettillee wajjumaan qodataa ture. Nu warra asirra jiru kanaaf kan walloollee ka arsillee nuuf tokko lamaanuu yoo dandeenye qabannaa yoo dadhabne mootu ummatum itti waamna akkuma ammaa kana jechuudha. Taraa duraa qabanne taraa lama sadii qabanne amma dadhabnaan kadhannee nu humna kenna ol taanii walumaan qaban. Amma ati akka nama miskiina karaa wajjin dalagattanii wal qaqqabdanii tokkotti lubbuu isaa tiisitee miira keessa galtee qabdee nama ta'e kan dogoggorreen jiru miira keessa qabdee eegas immoo irraa dhoogitee osoo ajjeesuu dandeettu osoo maruu dandeettu lubbuu isaa kana tursiisuu galatoomii ammallee ofirra qabaatee hin gaggeessa jette galatoomii akka mootuu kana booda hin miinellee abdii qabna balaa biraa ka dhufu mootuu rabbi haa oolchu. Thank you so much galatoomii. Ummanni kenna mootuu warri mucaandoo jettan kun mucaayyoo ka jettan kana ta'e kunooti jaarsummaa qabna jettani deema bakka jaarsummaa qabdanitti fixadha. Nama 15,000 as jira. Namoonni 15,000 as jirtan ijoolleen kenna ka arsillee ka wallollee warri nama tumsiiftan qabii fidi jettan sinigalee miti yoo dandeettan waan kana dhaaba. Manguddoon Saudi Arabiyaa keessa jirtan muqiimni keessattuu ijoolleen sikkoo mandootiif ijoolleen walloo hayyoonni olomaa'onni warri muqiimaa wallootii fi sikkoo mandoo ijoolleen kun namni isin hin beeyne jiru jechuudha. Isinirraa mallaqa ergatu mana kireessitanii fi shari'aa bitanii waan gargaarti yoo dandeettan itti bilbila qabadha. Akkuma kun mucaan kun bilisummaa abdii anuu qabuun qabadha. Yoo dadhabdan immootu nama 4-5 jecha miskiinni wajjin dalagatu akka lubbuu waliin balleessine dabarsaa mootummatti kennaa jechuudha. Jaarsummaa yoo araaramuu didan kanuma isinin jedha warri yoo Asii oggutaa qacarraadhaa kenna jechate amma jette kanarratti yoo hafarsoon nama arrabsuu hin dhiifne wal qabuun ijoollee wallootii fi ijoollee arsiidhaa itti fufa maaliif dirqamaan eenyu tabbaa irreeti jiru jirtan jedhanii miti. Hafarsoon eenyu tabbaa irreetii jeeti ilmaan arsiidhaa naakaatti qabaa ganna dhiisaa jiru jira. Yoo hafarsoon qabaa ganna kana hin hafarsoo fi abdii dhageeffadhu feenan dhageeffadhu. Hafarsoo fi abdii bilisummaa fa'a afmiyyaa fi Kingi ammaffaa walitti mana biraatitti fidanii jaarsummaa haalaalan. Nama akka jaarsatti ta'ee haasa'u osoo hin taane akkuma nama noormaali tokkotti isinitti haasaara. Kanaaf abdiin faatillee akka dhiisan hafarsoon faatillee akka dhiisan abdii qabna. Manguddummaa immoo mana biraatitti qabattanii deema manguddummaa keessan bakka biraatitti ilaalladha jechuudha. Maafi asii waan takka uummanni maal ta'e miila jaamucaa miilli irra jiru moo gaaffii komantii isaa miilli bira dhaggeeffadhaa jara keenya dhugaa barbaanna taanaani mucayyoo barbaanna miila ummataa mun jedhina mucayyoo fayyaa qabaani amma wanni barbaannu tokko fannaan dhaggeeffadhu fannaan keenya na caqas yeroo takka galatoomi ulfaadhu obboleessa keeti ilma Oromooti ilma Arsiiti siif ilma obboleessa keeti jechuudha ilmaan obbolaati nuti garaagarummaan qabnu waan nyaatanirraa qoodaa fi waan dhugdanirraa kennaa fi asiin booda wanni kuni
namoota jaanjoo sammuu maleeyyiitiin hojjetamaa jiru miskiina karaa deemurratti walirra dalaguu dhaabaati. Obbolummaatti deebinee asiin boodatti mucaa kana firas haa ta'u anas haa ta'u gargaarree bakka inni barbaadutti fira birattis ta'e bakka hojiittumaan taane jechuudha. Yoo kan miidhame jiraatillee ta'e akka mana yaalaa dhaqu godhu. Lammaffaa warroonni ilmaan walloo qabanii daa'imallee taphachiisaa turan sunis ni jiruumi. Isaan sanis immoo akkuma ijoolleen keenya fidanii nu agarsiisan kanatti ilmaan xixiqqaasa fidanii nu agarsiisanii nagaa buusanii ijoollee sana bakka isaan barbaadan erguu waadaa walii gal. Lama sadaffaa osoo ragaa hin qabaanne warroonni laayikii koomantii suusii qabdan warroonni feesbuuk haaraaf tiikootii dhuftanii tiiktookar ofiin jettanii dubbii olii gadi hafarsan nurraa dhaabbadha. Rabbi sodaadha. Ammuma kanallee warri dubbii kana mucaan kunii fi mucaan kun obbo Laalaalaa jara keenya komii walitti hin qaban nama biraatti isaan dogongorsaa jiraa jechuudha laal. Dhugaa dubbachuuf namtichi mataa goforee eenyu jettanii suni har'an miti kan ummata keenya walloo arrabsaa ture jechuudha. Mucayyoo san dhaabbachuu qaba. Abdii bilisummaa jaalattee miti jibbitee miti ummata jala. Ummata baalaansi godha dubbadhaati as mana himata osoo hin taane mucaa soquu dhufne akkasit deema. Amma asitti Baalaansi godha nullee yoo nama himatu ta'e nama himannu qabna. Kan ummata arrabse akkas goona amma akkana goona miutii godhadha asli akkana goona wanni nuti barbaadaa jiru inni guddaan alhamdulillah mucaan lubbuun jiraachuudha argameera. Oromoo siin komandoo ilmaan walloo qabdan sana fuudhaati. Amma leetti bilbilaa jiru warri walloo irraas ijoolleen warri arsiillaas bakka tokko himadhaati wal geenye likki himna jechuudha hundumaattu araara buusne warri qabame haa hiikamu mana kennadhaa mana dubbadhaa baga mucaan lubbuun jiraate alhamdulillah an kanuma jedha mana hineet addaan galla baga lubbuun jiraate mucaan mana himadhaati achi tol geenye akka ijoollee biyyaatti akka ijoollee oromootti haasofne nagaa buusne. Galatoomi Abdii Faayiza Laali amma wanti nu marti asitti wal geennee namni 15,000 kun wanni wal geennee haas jiruu fi mucaan kun ruuhiin hin jiru jedhameetiin namni martuu agaree fatillee as keessatti wanni haasaa ture jaarsummaa waan birii himannaa waan birii hin bannu gama mucaan sun dhufee mucaa ijaan arguu barbaannaadhaami walii galle kanarratti argineemi gama himataa yoo taane akkuma asliin jedhee manni himataa mana kiyyaa miti jedhee jira. Wali umartii as jiruu fi mucaa kana ijaan arguuf mucaa du'e jedhanii sooshaal miidiyaan hafarsaa jiru kana ijaan arguudhaaf. Kan akkasi beekaa namni marti iyyuu ka himataa mana isinii ta'etti ebalullee ebaluu miti kun akkana lameenii gama lamaaniyyuu dhufaniitiin wanti kun dhaabachuu qaba yoo hin dhaabanne gama mootummaatitti ofirraa kennanii akkasi dhaaban. Kana wanni haasayaa turre malee kun akkana godhe kun dhaabachuu qaba lameenuu dhaabachuu qaban ilaal wal qixa dubbannaas keessa namni jiru kun saayidii tokko qabataan jiru. Haqa mucaa daa'ima kanaatiif dhufne numatti kenna. Namni ruuhiin salphaa miti odoo ruuhiin nama tokko baatee namni dhiisu akkasuma reefillee dubbadhee jira. Ka wallollee haadha maraataa jira jedhe. Haadha wallootti maraataa jira jedhe. Kunillee ka arsiilee haadha arsiitti maraataa jira wal qixa. Garaagarummaan qabu. Gama lamaaniin iyyuu bakka itti himatanii godhatanii bakka itti himatanii na waan kana akkuma Abdiin jedhe namni martinuu waan kana keessaa bahee waan jiru eenyu akka duuba jiru dubbiin tun akka eessaa kaate. Waan maraa bakkeen itti himatamu godhameetiin achi wal geennaa ammaaf warri mucaa fiddan galatoomaa mucaan dhufee jira mucaan kaayee du'e jedhame kana yoo ta'e kunoo agarree jira viidiyoo waraabbatee jira uummanni kanuma jedhaa galatoomaa ulfaadhaa. Ayyee galatoomaadha. Amma ijoolleen wal Abdiin bakka bu'ee irraa kannatanii jiran mana soolootti araarri hanuu ta'uu isaanirraa gaafadha yoo manni sooloodhaan taa'aa ja'anii gartee murteeffatan isaan ayyaman araarrichi buufnaa ja'an dhageessanii kanaaf afarsaaf asmiyyee taatus namni afarsaaf asmiyyee bakka bu'u taatus manni san taanaan akka jaarsatti gara simaluu dandeessan.